Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo qophii dookumentarii ABS xurree milkaa'inaa Adaamaa jedhu kanaan icciitii milkaa'ina hojii misoomaa magaalaa Adaamaa kan bara 2017 isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti nu hordofaa kan isin jennu qopheessee dhiyeessaan Alamuu Hirphaa Gulaalaan Xaayir Gammaduu ogeessi kaameeraa Oliifan Tasfaayeeti. Magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa riijiyoopoliitiyaaniitiin caaseffamanii argaman keessaa tokko yoo taatu Finfinnee irraa gara bahaatti fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamti. Magaalittiin aanaalee 19 fi kutaalee magaalaa 6 caaseffamtee lafa hektaara 54,000 haguugdee kan argamtu yoo ta'u uummata miliyoona 1 oltu keessa jiraata jedhamee tilmaamama. Daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii, daandiin konkolaataa gara baha biyyattii geessu magaalittii keessa qaxxaamuree darbu, qilleensa mijataa fi lafa diriiraa qabaachuun magaalittiin giddugala konferensii fi turizimii ta'uun ishee koriidarii daldalaa filatamaa ta'uu fi kenniinsi tajaajila iddoo tokkoo gaaddisa odaa carraawwan misoomaa magaalaan Adaamaa qabdu keessaa muraasa. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa karoora xiiqii galmoota gurguddoo 4 interpreneurshipii, wabii nyaataa mirkaneessuu, kalaqaa fi ogummaa babal'isuu fi sirna cimaa ijaaruu yookaan e-governance baafatee karooricha irratti kutaalee hawaasa garagaraa fi raawwataa sadarkaan jiru waliin mari'achuun erga walii galee booda jalqaba waggaa bara 2017tti tokko jedhee hojiitti seene. Hojiiwwan bara 2017 karoorfannee raawwanne gurguddoo turaniiru. Isaan adeemsi itti raawwannee fi hojii keenya itti hojjechaa jirru galmoota misooma magaalaa bu'uuraan godhateedha. Galmoonni misooma magaalaa arfan galma bira gahuuf hojjechaa jirruu fi milkaa'ina magaalaa Adaamaa ceesisuuf akkam eessaa kaanee garamitti akka deemnu ittiin safarruu fi kallattii walii galaatii jechuudha. Kanarraa inni tokko wabii nyaataa mirkaneessuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuuf tooftaalee hedduudha fayyadamnee hojjetaa jirru. Oomisha magaalaa keessatti babal'isuu, qonna magaalaa babal'isuu, oomishaalee industirii godoo irraa jalqabee babal'isuu, rakkoo akka waliigalaatti hawaasa keenyaa hiikuu danda'an xiyyeeffannoon hojjechuu, gabaa babal'isuu fi oomishni Adaamaan hin oomishnes iddoo biraatti dhufee uummanni keenya akka argatu taasisu tokko wabii nyaataa mirkaneessuu irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru. Istiraateejiiwwan karoora kana milkeessuuf ba'an keessaa tokko inisheetiivota misoomaa haaraa babal'isuudha. Karoora inisheetiivota misoomaa kanas hirmaannaa uummataa, badhaadhina maatii fi kenna tajaajila lammummaatiin aanaalee fi kutaalee magaalaa keessatti kilaasteraan qooduun ijaarsise. Haaluma kanaan kilaastera misooma aannanii, kilaastera furdisa horii foonii, kilaastera horsiisa lukkuu, kilaastera horsiisa booyyee, kilaastera industirii godoo, misooma qurxummii fi misooma dammaa hundeessuun hojiirra oolche. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa wiirtuuwwan gurgurtaa oomishaalee inisheetiivota misoomaa kana bakka garagaraatti banuun aannan, killee fi kuduraalee fi muduraalee garagaraa uummata magaalittiif gatii madaalawaan dhiyeessuun gabaa tasgabbeessuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu bira darbee lammiilee hedduuf carraa hojii uumeera. Hojiilee inisheetiivota misoomaa kanaan muuxannoo fi milkaa'inoota magaalaan Adaamaa galmeessiste kana babal'isuuf kutaalee biyyattii garagaraarraa ogeeyyii teknikaa hanga ogeessa siyaasaatti, lammiilee biyya keessaa hanga lammiilee biyya alaatti, dhaabbilee mootummaatii hanga dhaabbilee miti mootummaatti qaamoleen garagaraa yeroo adda addaatti qaamaan magaalaa Adaamaatti argamuun daawwatanii muuxannoos qooddataniiru. Obbo Haayiluu Jaldee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Hojiiwwan xiyyeeffannee hojjennee fi milkaa'ina itti arganne oomishuu jalqabneerra. Oomisha aannaniitiin, horsiisa killeetiin heddumminaan deemuun danda'ameera. Giddugala barnootaas ta'eera. Kuduraaf muduraa olaallu oomishuu jalqabneerra jechuudha. Tajaajilas oomishuu jalqabneerra. Industirii godootiin zayita oomishaa jirra. Uffata gargaraa oomishaa jirra. Kun waliigalaan wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee dabalataa kan qabudha jechuudha. Inni lammaffaan xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jirru ogummaa dagaagsuudha. Kalaqaa fi ogummaa dagaagsuun karoora keenya 2017tti xiyyeeffannoo kan qabu ture. Isarrattis yaalii gooneerra jechuudha. Tooftaan hojii kanatti babal'isuuf yaadne dargaggoota leenjisuu, leenjiidhaan cimsuu, gahoomsuu,
waan leenji'an immoo giddugala industirii godootti dhufanii akka shaakalan gochuudha. Kunis hojii qabatee jira. Inni biraa galmi misooma magaalaa milkeessuu qabnu interpreneroota uumuu fi baay'isuudha. Isa kanaaf dargaggoota keenya faala mijeessuu, abbootii qabeenyaatiif haala mijeessuu, investimentii jajjabeessuu, bu'uura misoomaa isaaf ta'uu danda'an diriirsuu, hudhaalee abbootiin qabeenyaa qaban adda baafnee deeggaruu, yaaluu, waan dandeenyu hojjechuu, waan dadhabne immoo isaanis akka yaalan gochuu, magaalicha keessatti abbootiin qabeenyaa maallaqaan akka rakkanne aadaa qusannaa babal'isuu hojii bara kana hojjanneen yoo fudhanne ilaalle qarshii guddaa qusachuu dandeenyee jirra jechuudha. Galmoota sadan milkeessuuf mootummaan murteessaadha. E-governance dhugoomsuun galma keenya isa biraatii jechuudha. Kanarraa kaanee akka magaala keenyatti mootummaa cimaa sadarkaadhaan fooyya'ee uummata isaaf tajaajila kennuu danda'u qabaachuudha jechuudha. Isa kanaaf waajjiraaleen keenya sadarkaan jiran uummataaf hawwataa akka ta'an, mijataa akka ta'an, dhamaatii uummanni keenya tajaajila argachuu irratti qabu karaa salphisuu danda'uun akka ijaaramu bara kana gaaddisa odaa hundeessinee tajaajila lakkoofsan guddaa ta'e kennuu dandeenye jirra. Inni kun dhugumatti mootummaa cimsuu keessatti gahee guddaa akka qabuu fi dhamaatii uummata keenyaa salphisuu keessatti dandeettii raawwannaa mootummaa keenyaa cimsuu keessatti gahee guddaa akka qabuu fi isa kana immoo teekinooloojiin deeggaramnee magaalicha cimsuuf yaalleerra. Kana qofa osoo hin taane aanaaleen keenya, kutaaleen magaalaa keenya iddoo itti hojjetan akka fooyya'uu danda'u, akka cimuu danda'u, teekinooloojiidhaan fayyadamuun yeroodhaa yerootti akka fooyya'uu danda'u kanarratti xiyyeeffanneeti bara kana karoorfamee hojjetaa hin jirre. Isa kanaanis milkaa'inoonni waan karoorfanneerraa fooyyeetti arguu dandeenyee jirra. Fedhii fi gaaffii misoomaa jiraattota magaalaa Adaamaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe baajeta mootummaa qofaan deebisuun kan hin danda'amne ta'uu dursee kan hubatee bulchiinsi magaalaa Adaamaa humnoota waloo fayyadamuun kenna tajaajila lammummaa fi buusaa gonofaatiin inni qabu qabeenya isaarraa qoodee isa hin qabne nyaachisee beela baasee obaasee dheebuu baasee kan daare uwwisee daara baasee harka qalleeyyii mana jireenyaa hin qabneef mana ijaaree kenneef. Manneen murtii aadaa sadarkaa jalqabaa fi sadarkaa ol dabarfataa aanaalee fi kutaalee magaalittii keessatti ijaaramanii tajaajila kennaa jiranis dhugaa dabdee qaceelchaa haqa abbaa haqaaf galchuun hawaasa keessatti haqa waloo mirkaneessaa jiru. Ba'anii galuun, rafanii ka'uun, hojjetanii jiraachuun kan danda'amu yoo nageenyi jiraatedha. Hooggansi olaanaa bulchiinsa magaalaa Adaamaas hojii nageenyaa ajandaa ijoo taasifachuun humna nageenyaa naamusaa fi aantummaan masakame ijaaruun dirree hojiitti bobbaasaa ba'e. Nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu fiduun sirna cimaa ijaaruu keessatti shoorri gaachanni sirnaa qabu olaanaadha. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas qaamolee nageenyaa idileen nageenya waaressuun olaantummaa seeraa mirkaneessuun cinatti namoota naamusa gaarii qabaachuun hawaasa keessatti fudhatamummaa qaban hawaasa keessaa filachuun gaachana sirnaan leenjisee humna nageenyaa dabalataa taasisuun eebbisee hojiitti bobbaasaa jira. Magaalaa Adaamaa nagaa akka taatu caasaa sadarkaan jiru qindeessuudhaan bobbaasuudhaan nageenya irratti uummata hirmaachisuudhaan nageenya amansiisan magaalaa keessa akka jiraatuu fi uummanni nagaan ba'ee galee hojiiwwan idilee isaa irratti akka bobba'u gochuu fi Adaamaan nagaa ta'u jechuun hojiiwwan keenya hundi karaa tasgabbii fi itti fufiinsa qabuun akka raawwatamu gochuu jechuudha. Adaamaa waliigala nagaa taasisuu jechuun carraawwan misoomaa qabnu caalmaan misoomsuu fi itti fufsiisuu jechuudha. Adaamaan giddugala konferensiitii. Konferensiiwwan eegalaman cimanii akka itti fufan gochuudha. Waliigalaan Adaamaan nagaa akka taatuun bara kana haalli itti dabarsine iddoo olaanaan qabuu fi caasaa hojii kana keessatti gahee qabuuf galata guddaa carraa kanaan kaasuun barbaada jechuudha. Sirni eebbaa miseensota gaachana sirnaa fi miseensota milishaa yeroo adda addaatti bulchiinsa magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa tures kana fakkaata. Hojii nageenyaa hirmaannaa uummataa bu'uureffatee hojjetameen nageenya magaalittii mirkaneessuun cinatti gochoota alseerummaa kanneen akka ijaarsa seeraan alaa, daldala seeraan alaa fi kanneen biroo irratti tarkaanfii fudhachuun maqsuun danda'ameera. Magaalaa Adaamaa keessatti
ilaalamaa fi yaadamni paartii badhaadhinaa olaantummaa argatee uummata ijaarama isaa cimsee toora paartii badhaadhinaa irratti cichee hojjetu uumuuf waltajjiiwwan marii sosochii uummataa waajjira paartii badhaadhinaa magaalichaan hojjetamaa ture bu'aalee jajjabduu galmeessiseera. Obbo Ashannaa Ajjamaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaati. Adaamaan magaala nagaati. Karaa hundaan yaaliiwwan fedhiiwwan adda addaa jiraatan illee fedhii kana aggaammii kana ittisuudhaan caasaan nageenyaa fi uummanni waliin ta'ee magaalichi magaala nagaa qabu. Magaala hawaasti nagaan bahee keessatti galu akka ta'u hojiin hojjetame bal'aadha. Kunin waliigalaa yoo ilaalamu immoo sosochiin hawaasa wajjin mari'achuu, hawaasa wajjin karoorfachuu, hawaasa wajjin hojjechuu Adaamaa keessatti aadeffamaa dhufeera jechuudha. Hawaasa wajjin karoorsinaa, hawaasa wajjin hojjennaa, hawaasa wajjiniin bu'aa hojii keenyaa ilaallaa. Kanaan wanti hojjennu hawaasa jalaa kan dhokate miti jechuudha. Waltajjiiwwan gurguddoo sadarkaa adda addaatti qopheessuudhaan kutaalee hawaasaa hunda bira ga'uudhaaf fedhii uummanni keenya misoomaaf qabus hirmaannaan misooma keessatti uummanni qabus yeroodhaa gara yerootti akka dabalu hojiin hojjetame hojii salphaadha jennee fudhachuu dandeenyu miti. Miirri uummataa yoo ilaallu yeroodhaa gara yerootti misooma magaalichaa tumsuu deeggaruu injifannoo amma argame kana milkaa'ina amma argame kana badhaasa waggaan argamu kana nu caala kansaa godhatee injifannoo caaluuf hojii caaluuf hojii kennu nurraa fudhatee bobbii kennu nurraa fudhatee hojjechuudhaaf koomitimentiin kutannoon uummanni agarsiisaa jiru yeroo kamiyyuu caalaa guddaadha jennee fudhachuu hin dandeenya. Kanaaf miirri badhaasota keenya booda dhufan jabaannee haa hojjennu, cimnee haa hojjennu. Kana caala hojjechuu dandeenyaan Adaamaa fakkeenya badhaadhina magaalota Itoophiyaa, magaalota Afrikaa gochuu hin dandeenya. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa nagaa fi tasgabbii magaalaan Adaamaa qabdutti amanuun taateewwan biyyoolessaa fi naannoolessaa gurguddoo National and Regional Events kanneen akka marii biyyoolessaa, yaa'ii paartii badhaadhinaa, hiriira deeggarsaa, sosochii hirmaannaa uummataa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa fi kanneen biroo magaalaa Adaamaa keessatti qopheessee geggeessuun milkaa'inaan xumureera. Obbo Ashannaafiin ammas waan jedhan qabu. Magaalli Adaamaa magaalaa industirii, magaalaa konferensi turizimiiti. Magaalaa hawwattummaan ishii, miidhagummaan ishii, magariisummaan ishii yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufe. Magaalaa jiruuf jireenya uummataatiif mijataa taatedha. Kanarraa ka'uudhaan waltajjiilee gurguddaa idil addunyaa, waltajjiilee sadarkaa federaalaa, sadarkaa naannoo fi naannoleen adda addaallee turuudhaaf keessatti hojii isaanii hojjechuudhaaf bakka filatamtuu taateeti kan jirtu. Kun immoo kan ta'uu danda'e hirmaannaa fi qooda fudhannaa hawaasaatiin yeroo darbe marii biyyaalessaatiif kallattiidhaan gara nama 8,000ti namoonni haala mijeessuuf dhufe sanaa olii gara 10,000 fi sanaa ol ka ta'utu magaala kana keessa ture. Hawaasti kun magaala Adaamaa yoo seenu hoteelonni, abbootiin qabeenyaa, abbootiin hoteelaa, sagantaa shaayii bunnaa, sagantaa galateeffannaa, sagantaa baga nagaan dhuftanii jedhu kana qopheessuudhaan jaalala obbolummaa itti agarsiisuudhaan uummata simannaa akkasii uummata goota ta'edha. Uummanni magaala Adaamaa misooma akka biyyaatti hojjetamu keessatti shoorni qabu shoora guddaadha. Gahee isaas karaa sirrii ta'een baachaa uummata dhufedha. Keessumaa hidha guddicha haaromsaa biyyaalessaa wal qabatee boondii bituudhaan arjoomuudhaan waancaan hidha haaromsaas yeroo gara magaalaa Adaamaa seenu uummanni daandiitti bahee simachuudhaan kabaja qabuuf, jaalala qabuuf karaa baay'ee fooyyee qaba jennee fudhachuu dandeenyuun kan itti agarsiisedha. Kana jechuun maalinni Itoophiyaa keessatti waan waloodhaan hojjennu irratti tumsi hawaasti magaalichaa gochaa jiru guddaa ta'uu isaatii kan agarsiisu. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa
piroojektota gaaffii fi fedhii uummataa bu'uureffatan wal duraa duubaan tartiibessuun yookaan prioritize gochuun ijaaree tajaajila hawaasaaf banaa gochaa jira. Bulchiinsi magaalichaa bara baajetaa 2017 keessa baajeta mootummaa birrii biiliyoona 7 piroojektota akaakuu garaagaraa 174 hirmaannaa uummataa birrii miiliyoona 600 fi miiliyoona 27 olitti shallagamuun piroojektota 13 kenna tajaajila lammummaa birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 22 olitti shallagamuun piroojektota 609 sagantaa badhaadhina maatii qarshii biiliyoona 5 olitti shallagamuun piroojektota 3651 walumaa galatti bara baajetaa 2017 keessa piroojektota 5996 baasii qarshii biiliyoona 19.6 qulqullinaa fi si'aayinaan ijaarsisee xumuruun eebbisiisuun tajaajilaaf banaa godheera. Obbo Nigaatuu Mootummaa kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Akka magaalichaatti bara kana keessatti piroojektota kallattiiwwan sadiin kan karoorfanne tokko baajeta mootummaatiin, lammaffaan hirmaannaa uummataatiin, sadaffaan tajaajila lammummaadhaan piroojektota waliigalaa hojjetaman kanneen keessaa kan baajeta mootummaa gaafa laallu piroojektota bara darbee buleeyyii ta'an 38 kan bara kanaa karoorfanne 138 waliigalatti piroojektota 276 qarshii biliyoona 6.6 ta'uun waliigalatti kan hojjetamaa turedha. Piroojeektiin bara kana keessatti karoorfame piroojektonni tokkoyyuu kan hin bulleedha. Keessattuu piroojeektiin 174 ta'u bara kana keessatti xumuramee tajaajila banaa kan ta'aa jirudha. Piroojeektii lama qofa isaanis open space lammaffaan buufata konkolaataa qindaa'aa ta'e inni kunis ongoingeedhaan kan kenname. Waliigalatti uwwisa piroojektota keenya gaafa laallu piroojeektii 4263 bara kana keessatti kan hojjetamedha. Rakkoo bishaan dhugaatii jiraattota magaalaa Adaamaa hundeerraa ni hiika jedhamee abdii guddaan kan itti gatame. Piroojeektiin bishaan dhugaatii Mojoo Adaamaa waggoottan darban keessa ijaarsi isaa harkifataa fi tirataa turus bara kana keessa xiyyeeffannoo olaanaa argatee hojjetamuun yeroo ammaa kana ijaarsi isaa 98.4 irra ga'ee bishaan oomishee magaalaaf raabsuu eegaleera. Galiin lafee dugdaa dinagdee biyya tokkooti. Hojiilee misoomaa hojjechuun gaaffii uummataa deebisuun kan danda'amu yoo galiin sirnaan sassaabamedha. Waajjirri galiiwwanii magaalaa Adaamaas kaffalaa gibraa mirgaa fi dirqama isaa beekee gibraa fi taaksii isarraa eegamu fedhii isaatiin yeroon kaffalu uumuuf hojiin ilaalcha jijjiiruu hojjechaa ture bu'aa gurguddoo galmeessiseera. Waajjirichi maddoota galii haaraa qoratee hojiirra oolchuun galii magaalattii guddisaa jira. Waajjirri galiiwwanii magaalaa Adaamaa bara baajetaa 2017 keessa galii qarshii biiliyoona 13.8 sassaabuuf karoorfatee qarshii biiliyoona 12.5 sassaabuun raawwii olaanaa galmeessisuun Oromiyaarraa tokkeffaa ba'ee badhaafameera. Dargaggoonni, dubartootnii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa magaalaa Adaamaa ilaalcha interpreneurshipii gonfatanii aadaa hojii duubattafaa keessaa ba'uun ogummaa'anii carraa hojii argatanii ofii fi maatii isaanii akka jijjiiran ta'eera. Akka magaalichaatti bara 2017 keessa waldaalee interpreneurshipii 6944 jalatti lammiilee 34 fi 720 carraa hojii uumuuf karoorfame. Waldaalee interpreneurshipii 3309 jalatti lammiilee 40,000 fi 45 dameewwan hojii garaagaraa irratti carraan hojii kan uumameef ta'uu ragaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaarraa arganne ni mirkaneessa. Waan inni hojjennu amma waan adda addaati kanallee kan biraallee ni jira kan daakamee dhufu isa kana keessaa kan ba'ullee hin jira miti iddoo biraatti deemee daakamee dhufee asitti nuti carraa isaa hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Bu'aa baay'ee nu ibsee carraa baay'ee hojii carraa baay'ee nu baname nufillee kan hojii dhabeeyyiillee akkasi. Bulchiinsi magaalaa baay'ee nu gargaaree jira. Iddoo kanatti kan itti oomishnuillees isaanitti nutti kennani. Ibsa humna ibsaallees hatattamaan galchanii as oomishnee bakka itti gurgurtaallees Awaash Farnicharii as iddoo haadidditti nutti kennaniirani. Bu'aa baay'ee arganne jira. Dura yoo jalqabne kaapitaalli kennannis 3,000 turre amma miiliyoonii 36 moo akkanatti geenye jira. Duraan asumaa maashinni oduu dalagaa jiru laalaa akka itti dalagu akka itti cuufullee argaati bitachaa turan. Hojii kana hojjechaa jirra. Akkuma hojjennuun daa'ima keenyas itti barsiifachaa jiruu keenyas itti jiraachaa kiraa manaatillee ofirraa kaffalachaa isaa wajjiniin jajjabaannee wal gargaaree hojjechaa jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa hojii magaalomsuufis xiyyeeffannaa kennee hojii bara kana hojjeteen
milkaa'inoonni jajjabduun galmaa'aniiru. Hojii magaalomsuu bu'uura qabsiisuuf hunda dura nama magaalomsuun barbaachisaa akka ta'e kan hubate bulchiinsi magaalaa Adaamaa ilaalcha uummataa jijjiiruun hawaasa balfa balaaleffatee qulqullina magaalaa fi naannoo isaaf dhimmamu uumuuf hojii bal'aa hojjeteera. Kanaanis magaalaa Adaamaa miidhagduu, qulqulluu, magariituu fi jireenyaaf mijattuu uumuun danda'ameera. Gama lafa magaalomsuunis taanaan gochoota seeraan alummaa kanneen akka ijaarsa seeraan alaa maqsuun pilaanii magaalaa kabachiisuun danda'ameera. Rakkoo bulchiinsa gaarii fi itti fayyadama lafa magaalaa Adaamaa hundeerraa hiikuuf hojimaata bulchiinsa lafaa ammayyeessuun hojiin shinishaanoo fi rigulaaraayizeeshinii geggeeffamaa ture mirga abbaa qabiyyummaa jiraattotaa mirkaneessee galii magaalittiis dabaleera. Magaalaan Adaamaa ammaan dura wiirtuu dhabamsiisa balfaa yookaan laandi fiilii sadarkaasaa eeggate dhabuun rakkachaa turte. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana laandi fiilii sadarkaasaa eeggatee ijaarsisee xumuruun tajaajilaaf banaa godheera. Kana malees paarkiiwwan bashannanaa magaalittii duraan turan paarkii Abbaa Gadaa fi paarkii Oboon cinatti aanaalee fi kutaalee magaalittii keessatti paarkiiwwan magaalaa City Parkis wiirtuuleen tapha daa'immanii Playgroundis akka babal'atan ta'eera. Misoomni koriidarii magaalaa Adaamaa dhaabbata Adaamaa Investment Groupin geggeeffamaa jirus guutummaa guutuutti gaafa xumurame ammayyummaa fi hawwatamummaa magaalittii akka dabalu abdii guddaan eegamaa jira. Yaadamni magaalomsuu keessaa inni guddaan qabatee dhufe yaadama misooma koriidariiti. Misoomni koriidarii galmoonni inni qabu baay'ee guddaadha. Magaala miidhagduu, hawwattuu, magariisa, qulqulluu, jiruuf jireenyaaf hawwattuu taate, mijooftuu taate uumuudha kaayyoon isaa. Koriidariin immoo kan bajataan akka mootummaatti hojjennu qofa osoo hin taane dallaa nama hundaa akka seenu. Kanaaf karoorsineet itti galle. Yaadama kana mana akkamii ijaarsi akkam akka ta'uu qabu. Gamoon halluu akkamii qabaachuu akka qabu. Manni jireenyaa standaardii kamiin ijaaramuu akka qabu. Waliigala dhaabbileen mootummaa maal akka fakkaachuu qaban itti galle. Misooma koriidarii bara kanaatiin immoo xiyyeeffannoon keenya Adaamaa bosoneessuu akka karoora guddaatti qabanneeti hojjechaa hin jirru. Isa keessaa fuuldura kan jiru daandii guddaa kanarratti eegallee jirra. Daandii guddaa kana jijjiirama waloo keessatiif humna ta'aa jennee amanna. Kanaan hojjechaa jirru qindoomina uummata keenya fi kontiraaktara Adaama Investment Groupitiin hojjetamaa jiru. Asirraa kan eegamu uummanni keenya tokkoffaa isa hojjete kana kunuunsuu eeguu. Erga eebbifameen booda kunuunsuu qabaa, eeguu qabaa. Lolaan bishaanii daandii isaa eegee akka deemu bo'oo lolaa bishaanii kunuunsuu qabaa, balfarraa bilisa gochuu qabaa, balfa itti gatuu hin qabu, eeguu qaba jechuudha. Qabeenyi kun qabeenya isaati. Jiraattota magaalaa Adaamaa sababa misooma koriidariitiin kaafamaniifis piroojeektiin mana jireenyaa waliinii qe'ee Andoodee Village seenaa piroojeektota magaalaa Adaamaa keessatti madda muuxannoo gaarii ta'ee tajaajiluu danda'u ji'a 3 keessatti qulqullina olaanaan ijaaramee xumuramuun eebbaaf qophaa'eera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee dhimma kanarratti waan jedhan qabu. Magaalli kun abbootiin qabeenya sadarkaa olaanaadhaan mana jireenyaa fooyya'aa iddoo fooyya'aa jiraatan jiru. Giddu galeessi jiru. Kan qorra keessa ammallee jiru jira. Dubbii kana immoo magaalli kun magaala humna qabudha. Kanarraa kaanee qabeenya qabnu qixaayoo gargaaramne rakkoo uummata kanaa salphisuu hin dandeenyu laata hin jedhu yaada dhalateedha. Sanarraa kaanee tokkoffaa humna akka qabnu hubanneerra. Humna hojjannee jijjiirama fiduu akka dandeenyu barachaa dhufneerra. Humna san xiqqoo garagalchinee gara hiyyeessa harka qalleeyyii xuquutti galluu jennee ilaallee piroojeektii qe'ee Andoodee karoorsinee piroojeekticha karoorsinu eenyu abdannee uummata keenya abdannee kontiraaktaroota keenya abdannee caasaa keenya abdanneeti. Piroojeektii fakkeenyummaa guddaadhaan guyyoota lakkoofsa xiqqaadhaan piroojeektii xumuramee ji'oota muraasatti xumuramee hojiin qulqulleessuu fi miidhagsuun isaa fi uummataaf dabarsuurra qophiirra jirudha. Asitti han baraanne qe'ee Andoodeerraa tokkoffaa ni danda'ama. Hiyyummaa ofumaa ofirra tursiifne malee hojjechuun ni danda'ama kan jedhu baran. Piroojeektii ji'a tokkotti ji'a lamatti fixuun ni danda'ama.
gamoo kamiyyuu gamoon waggaa 5 magaala kana keessa dhaabbatee jiru sirrii miti an jedhu abbaan qabeenyas akka irraa baratu baranne jechuudha. Ji'a 3-4tti gamoo ega finne waggaa tokkotti gamoo magaala Adaamaa ijaarsa xumuruun akka danda'amu irraa baranne jechuudha. Kana qofa osoo hin taane piroojeektii qe'andoodee ijoolluma keenya kontiraaktarootuma keenyan hojjenne. Dirqama biyya alaatii Chaayinaadhaa or biyya biraatii fiduun nun barbaachisu. Jijjiiramuun humna keessatti ni danda'ama. Humna ni qabna. Kontiraaktara ni qabna. Qabeenya ni qabna. Kan nu hafe komitmentii qofa jechuudha. Kan nu hafe komitmentii yoo qabaanne jijjiirama fiduun akka danda'amu yeroo gabaabaa keessatti hojii guddaa raajii hojjechuun akka danda'amu qe'andoodirraa barnoonni inni nu kenne isa kana jechuudha. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti rakkoolee bulchiinsa gaarii fi madda komii hawaasaa ta'anii dhimmoota turan keessaa tokko rakkoo kenna tajaajilaati. Rakkinicha hundeerraa hiikuuf tarkaanfii fudhatameen wiirtuun kenna tajaajila iddoo tokkoo gaaddisa Odaa sadarkaa magaalaarraa hanga aanaaleetti banamuun abbootii dhimmaaf tajaajila si'ataa dhaqqabamaa fi ammayyaa'aa akka kennan ta'eera. Jiraattonni magaalaa Adaamaa tokko tokkos kenna tajaajila iddoo tokkoo kanarratti akkas jedhu. Dhimma adda addaa duraan hoggaas dhufne horofaan maalii janii qaaxaroo sii qabanii torbaan yookaan 15 si deddeebisanii amma kana hunda guyyuma dhufteen dhimmi sii furama ka duraa irraa haalaan fooyyee qaba jechuudha. Karaan dura waajjiroonni adda addaa hoggaa dhufte yookaan siin keessummeessan jechuudha. Maaliif dhuftee illee siin gaafatan amma kana hunda irraa fooyyee guyyuma dhufte dhimmi keessi hiikama. ለተገልጋዩ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሁሉንም አገልግሎት ሳይንገላታ በዛው ጀምሮ ሁሉንም አገልግሎት ማግኘት የተሻለ ውጣ ወረድ የሌለው ነገር ነውና በጣም ጥሩ ነው። Magaalaan Adaamaa bara 2017 keessa raawwii hojii olaanaa galmeessisuun magaalota Oromiyaa keessaa tokkoffaa ba'uun badhaasa pirezidaantawaa yookaan Presidential Award badhaafamteetti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee badhaasichi hojii caaluuf xiiqii fi kaka'umsa olaanaa kan nutti horudha jedhan. Waan karoorfannirra iddoo Adaamaan bara kana gahuu qabdi jennee yaadnirra hojiiwwan fooyyee ta'anii fi milkaa'ina qaban galmeessuu dandeenye jirra jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan milkaa'inni bara kanaa hojiiwwan misoomaa, nageenyaa, bulchiinsa gaarii fi eda'ama kanaatiin galii dandeettii galii maddisiisuu magaalichaa yeroodhaa yerootti fooyya'uu isaatiin galii arganneen immoo amanamummaadhaan piroojeektii hedduu rakkoo uummataa hiikuu danda'an hojjechuu eegaluu keenyan waan jalqabne immoo xumuruu eegaluu keenyan xumurreetti fayyadamummaa uummataatiif banaa gochuu keenyan hojii keenya keessatti carraa hojii bal'aan dargaggoota keenyaaf uumamaa dhufuu isaatiin waliigala yoo ilaalamu aadaan qusannaa magaalicha keessatti fooyya'aa dhufuu isaa dargaggoonni keenya liqeeffatanii waan liqeeffatan deebisuu eegaluu isaaniitiin yoo ilaallu aadaa wal gargaarsaa uummanni keenya qabu yeroodhaa yerootti fooyya'aa dhufuu isaatiin waliigala walitti dhufeenyi mootummaa fi uummataa dabalaa dhufuu isaatiin ka'e hojiiwwan kun milkaa'uu danda'anii jiru jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan madaallii gaggeeffameen bara 2017 raawwii waliigalaatiin hojiiwwan amma kaase hojii misoomaa, nageenyaa, siyaasaa, bulchiinsa gaarii adeemsa waliigalaa kanaa fi hojjetameen Adaamaan magaalota Oromiyaa keessaa tokkoffaa ba'uudhaan yeroo 5ffaadhaaf Presidential Award badhaafamtee jirti. Bu'aan kun bu'aa uummata keenyaati jennee ilaalla. Bu'aa guyyaa tokko hojjetamee dhufe osoo hin taane bu'aa yeroodhaa yerootti walirratti eda'amaa dhufe ta'uu isaatiin ilaalla. Hojiin hojjenne kun hojii ifaajii caasaa keenya sadarkaan jiru, caasaa nageenyaa sadarkaan jiru, caasaa siyaasaa sadarkaan jiru, uummata keenya, dargaggoota keenya, dubartoota keenya, abbootii amantaa, qaamolee gargaraa sadarkaan jiraniin bu'aa dhufe waan ta'eef irraa kanaan isaan galateeffachuun barbaada. Haa badhaafamnu malee immoo sadarkaa Adaamaan gahuu qabduun rakkoolee kuufamanii turan irraa kaanee yoo ilaallu karoorri keenya hiixataa ta'uu isaatiin fi fedhiin Adaamaa smaartii taate uumuu qabnu wal bira qabne yoo ilaallu potenshaala misoomuu magaalatni keenya qabdu
fedhii misooma barbaadu uummanni keenya qabu. Qaala'insa jireenyaa yeroodhaa yerootti hammaataa dhufee jiru waliin yoo laallu ammallee hojii guddaa nu gaafataa kan jedhu laalleerra jechuudha. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo dookimenterii ABS kanaan icciitii milkaa'inaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan bara 2017 isin biraan geenye kanumaan goolabameera. Qopheessee dhiyeessaan qophichaa Alamuu Hirphaa, ogeessa kaameeraa Oliifan Tasfaayee, gulaalaan qophichaa Xaayir Gammaduu waliin ta'uun nagaatti. Horaa bulaa deebanaa.